Hi guys, bagna gaan gara YouTube channel khiyya deebtan jecha arraswan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Video irraa kan isin qabadhee akkamitti video short YouTube akkamii akka dabarsannu ilaalla yookaan ammoo how to download YouTube short kan jiru waliin ilaalla. Jalqaba steppiin an isin garsiisu follow godha. Jalqaba irratti kana godhuudhaaf appii YouTube keenya ni seenna. Appii YouTube keenya yeroo seennu haala kanaan keessa YouTube kiyya nanaqa. Sana booda iddoo gama gubbaarratti argamtu iddoo chaanalii loogoo kiyyaa niin filadha. Sana booda iddoo setting jettu gama kanarratti kunoo akkuma agartu niin cuqaasa. Erga haala kanaan naaf bane ammas iddoo download jettu niin filadha. Yeroon haala kanaan filadhu haala kanaan erga naaf bane iddoo gama gubbaarratti download quality kan jiru niin filadha. Sana booda filannoo kana keessaa isa jalqabaa ask each time kan jiru niin filadha jechuudha. Haala kanaan ask each time yeroo filadhu haala kanaan naaf filamee jira. Amma maaliin godhaa keessaan bahaa step kana keessaa baakniin godhaa. Sana booda YouTube short mallattoo YouTube short isa gama jidduu kanatti argamu niin filadha. Sana booda viidiyoon dabarfachuu barbaadu san keessaan filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammee viidiyoo tokko filadhee isin agarsiisa. Haala kanaan viidiyoolee dilee kanatti kan argamu erga argitanii booda kana ammoo dabarsuu barbaade jalqaba irratti iddoo share jettu niin filadha. Viidiyoo kan barbaadan filachuu dandeessu. Sana booda copy link kan jiru kunoo isa gama bitaa irratti argamu kana niin filadha. Yeroon copy link godhu linkiin copy naaf ta'ee jira gara keyboardii kiyyaarratti. Amma maaliin godhaa as keessaa niin baha. As keessaa bahee history niin haqaa. Sana booda maaliin godhaa gara appii YouTube kiyyaa niin deebi'a jechuudha. Kunoo akkuma agartan appii YouTube kiyyaa niin deebi'a. Yeroon deebi'u haala kanaan erga naaf fidee gara hoomitti niin deebi'a. Amma linkii reefuu copy godhe san gama search jettu kanarratti paste niin godha. Yeroon haala kanaan linkii paste godhu amma maaliin godhaa linkichaan amma paste godhe kana irraa iddoo share jettu irraa eegalee hanga mallattoo gaafii kanatti irraan balleessa jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo gaafii feature equal to kajoo kana ilaa hanga mallattoo gaafiitti niin balleessa jechuudha. Haala kanaan ergaan balleesse sana booda search niin godhaa jechuudha. Viidiyooleen kiyya haala kanaan naa tarreessa jechuudha. Amma viidiyoo gaggabaabaa amma viidiyoon barbaade kaniin fedhe download godhachuu niin danda'a jechuudha. Viidiyoo kaniin barbaade jechuudha. Kaniin linkii irratti search godhe dabalate akkasuma kana download godhuudhaaf iddoo sarara sadii niin cuqaasaa. Sana booda mallattoo download viidiyoo kan jiru kunoo akkuma agartan download niin godhaa jechuudha. Simply erga download godhee quality isaa nagaafata quality qulqullina qabu tokkoffaa yookaan immoo kan barbaadan ni filattanii sana booda download ni gootu. Viidiyoon kiyya karaa gabaabaadhaan naaf deemaa jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan viidiyoon kiyya naaf deemaa jira jechuudha guys. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa viidiyoon kiyya isinitti tole like godhuun akkasumas channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma.